Lammiin Itoophiyaa kana taate Saawudii keessa baatii 3 erga turtee mana madaamiitiin ishee erga bootaa gadhiise madaamiin fiddee biiroo yookaan maktaba Riyaaditti deebiste. Mucaan kun ergamne paaspoortiin ishee hammallee nu qaqqabe. Maktaba Saawudii jirutti erga deddeebi'uu yaalaan ture. Tisheertii Oromiyaatiin namoonni viidiyoo kana agartan yoomaatii qaqqabe ta'es namoonni karaa lakkoofsa keenyaatiin nu qunnama yookiin immoo nama achitti dhiyaatu namoonni beektan biiroo sanatti dawwala. Erga deddeebi'uudhaan biiroo kanatti yaalaan ture. Yuunifoormii isin miidiyaa hawaasaa dura argadde erga deddeebi'uudhaan yaalaan ture. Garuu argachuu hin dandeenye. Mucaan kun akka jedhamtutti biiroo maktaba yookaan maktaba Arabaa sana jirti. Wanni yuunifoormii lakkoofsa fuulduraaf duddubbatti maqaa barreessaniif yeroo rakkoon akkanaa qunname akka takkatu qaqqabamtuufi. Kanaafuu warroonni maktaba sana Saawudii keessa jiraatanii maktaba sana lakkoofsi Saawudii isinii bu'e karaa WhatsApp isa ta'u maktaba kana dubbisuudhaan mucaan kun baatii 3 erga Itoophiyaa baatee biyya sana seentee akkuma beekamu lammiin Itoophiyaa yeroo ammaa erga karaan banamee baay'inaan gara Saawudii deemaa jirani. Yaadaan dhiphachuu yookaan galmaan gaha yookaan immoo rakkoo maatii kiyya kana yoomin baha yookaan immoo rakkoo kiyya kana yoomin keessaa bahee bakka namaa gaha jechuun afaan wallaaluu waan isin nama gootu ni beektani. Himachuu dadhabuun yaadaan iddoo ciisichasitti dhiphachuun mataan gadhiisuu danda'a. Hubadhaa yeroo cinqiin ishee qabe yeroo nyaadhaas hin beektu garuu yaadaan dhiphachuun namoonni tokko qophaa miidhamani. Muciyyoon kun akkuma maatii ishee gadhiiftee baatii 3 erga Saawudii Arabiyaa seente ani garuu fuula miidiyaarraan arge maqaasiis beekuu hin dandeenye. Namoonni muciyyoo kana beektan lakkoofsi biiroo sanii warra maktaba biyya Saawudii sanaa warri tisheertii kana maxxansitan garagalchaa lakkoofsa maktaba Itoophiyaa yookaan biiroo Itoophiyaa filafiitii jira. Maqaadhaa fi waan hunda kan qabatee jiru gara lamaan maxxanfama. Akka sabni hin rakkanneef akka warroonni asii Itoophiyaa deemanu akka hin rakkanneef jecha lakkoofsi wal duraa duubatti maxxanfama. Kanaaf warri tisheertii kana ishin bira jiru lakkoofsa filafiitii jiru yookaan gara fuulduraatti jiru tisheertii garagalchuudhaan kaasaa fuula hawaasa dura maxxansaa. Maktaba Itoophiyaa jiru sana akka gaafatamu. Muciyyoon kun akka qaqqabamu yaabatan yaadaan dhiphatina. Namoonni agartan sheer walii godhaa galatoomaa.